Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni chaanaalii kana jalatti argamtan hundi keessan hojiirra jirtu isiniin jechuudha. Bakka jiraattanii har'a jechuun barumsa takkaan isiniif qabadhe jechuudha. Warroonni jechuudha piroofaayila jechuu ka yuutuubidha hunda isaatu jechuudha. Ka duubaa ji'ii ka duraa ji'ii hunda isaatu akkamittiin akka jijjiirrattan jechuudha. Karaa sadiin isinitti agarsiisaa akkan afaan buutan isiniif dhaama jechuudha. Wanni kunillee baratamaadha garuu haarayaasii mihi. Garuu namoonni reefu jawwaala bitatan jechuudha. Yookaanuu jawwaalli adda adda ta'uun ni mala jechuudha. Jawwaalli saamsungii jira jechuudha. Jalaksi jira. Tanaafuu jawwaalli waan adda ta'eef an garuu waan kana karaa sadiin akka isin himu jechuudha. Karaa sadiin karaan tokko yoo isin dide karaa tokkoon akka yaaltan isiniif qabadhee dhufe karaa sadiini salphaadha jechuudha. Karaa san darbuun duratti jechuuf chaanaalee kiyya sabiskiraayib godhuu akka hin daganne isiniin jedha. Chaanaala keessan irra dhaxxaniitu maqaa kana itti katabdu jechuudha. Maqaa asirratti argaa jirtu kana haala kanaan itti katabdaniitu irratti rukuttu jechuudha. Sabiskiraayib godhuu akka hin daganne chaanaalii kiyya kana daataa bilaashaa jechuun warroonni daataa bilaashaa barbaadan as jalaa argatu ni dandeessu. Tanaaf karaa barumsaatti yeroo dabarru jechuudha. Tokko karama asumaan jechuudha. Ka awwalaa asumaan tokko piroofaayila ka fuula duraa jijjiiruuf jechuudha. Karaa salphaa karaa tokkoon jechuudha. Idduma kunoo kanarraa dhooftanii iddoo chaanaal jedhu kanarraas yoo dhooftan ilaaltu jechuudha. Asilletti hin baane na dangoggore iddoo kana dhooftu kunoo iddoo siitiin giyyetu tana. Iddoo kunoo siitiin giyyetu tana yeroo al takkaaf irratti dhooftan haala kanaan isinii baasa jechuudha. Yeroo inni haala kanaan isinii baase kunoo mallattoon kaameraadhaa inni jirti jechuudha. Kan fuula duraa kana jijjiirrachuudhaaf mallattoo kunoo isinitti ni mul'ata jechuudha. Mallattoo kaameraa kanarra al takkaaf yeroo gattutan kallattimaan gaalaarii keessan keessa isin gashaa achumarraa viidiyoo barbaadan irra kaa'atuu ni dandeessu jechuudha. Ammallee karaan inni tokko asuma keessan jechuu osuma asii hin bahini. Amma immoo iddoo piroofaayila keessanii kana dhuftu jechuudha. Karaa isteeppiisa tokko carramnee jirra jechuudha. Iddoo piroofaayilii keessanii kanarra dhuftaniitu jechuudha. Piroofaayila fuula duraa kana jijjiiruuf jechuudha. Achii booda iddoo maangee yuu googil akkaawunti iddoo jedhu kana tuttu jechuudha. Akka hin daganne afaan bu'aan isiniin jedha. Yeroo iddoo maangee jettu tuttanii pileessia bakka kiyyaatu intorkiin kiyyarraa dadhabaadha. Dhiifama narraa ta'an isiniin jedha. Daataa bilaashaa jechuun moobaayiliin kunillee ni dalagaa akka itti fayyadamtan isiniif barsiiseen ture jechuudha. Iddoo sana jechuu amma iddoo piroofaayila keessanii tana dhuftu akkuma sila isiniin jedhe iddoo kunoo tana jechuudha. Achii booda maangee ka jettu tana isinii baha. Maangee iyyuu googil akkaawunti iddoo jettu tana al takkaaf yeroo irratti dhooftan karaan isin fidu hedduu jechuudha. Yeroo haala kana irratti dhooftan garana isin fida jechuu xiqqishoo eeddaniitu haala kanaan yeroo inni garana isin fide iddoo kana rukuttu. Iddoo personal info iddoo jedhu kana jechuudha. Iddoo kanarratti al takkaaf yeroo dhooftan
Haaluma argaa jirtan kanaan asirratti ammallee mallattoo akka gaalaarii keessa naquuf iddoo kanarra kunoo mallattoo kaameraadhaaf akkasumas akka xiqqoo piroofaayilii gadii tana irratti tuttu jechuudha. Kallattimaan isin geessa jechuun amma piroofaayiliin kee asirra jira. Gaalaarii kee keessaa nageessa waan ta'eef gaalaarii kee keessa seenuu hin barbaadu. Tanaaf isin haala kanaan jijjiirrattu jechuudha. Warroonni jawwaalli adda adda yoo ta'e karaa sadii kana keessa hin dhabamu. Isteeppii lama finnee jira jechuudha. Piroofaayilii yuutuubii jijjiiruudhaaf. Amma kahudu duubaa hafe jechuudha. Kahudu duubaa kana kiroomii keessan galtu jechuudha. Iddoo kiroomii keessan kana galtaniitu jechuudha. Dhiifa manarraa tahaa gaa sagalee shabakaan keellee ni dadhabaadha. Piroofaayilii baakgroondii kahudu duubaa san jijjiirrachuuf jaana jechuudha. Amma akka wal duraa isin doonne. Yeroo jechuudha kiroomii keessan keessa isin galche fudhateeti yeroo inni kiroomii keessa seentan jechuudha. Maqaa kana seerchii gootu jechuudha. Iddoo barraa'uu qabu kanatti maa jettuuni? Iddoo kanatti jechuudha. m.youtube.com jedhuunis ni dandeessanii www.youtube.com akkuma argaa jirtan kana haala kanaan barreessaniitu yeroo okkee jettan haala kanaan jechuudha kiroomii keessan kara yuutuubii isin geessaa iddoo sarara sadeen tanarra tuttu iddoo xiyyi tanarra al takkaaf yeroo gattuttan ammallee iddoo saayinii jettu sana tuttu jechuudha. Yeroo iddoo saayinii jettu sana tuttan haala kanaan isiniif baha jechuudha. Yeroo inni haala kanaan isiniif bahe jechuudha asitti harkiftu jechuu. Haala kanaan asitti harkiftaniitu iddoo kunoo kana iddoo mallattoo piroofaayila keessanii kanarra al takkaa fakkattee harkaan gachuu qaastu. Waan isinii bahu hedduu jechuudha. Achiin booda yuu chaanaal iddoo jedhu kana tuttu jechuudha. Akka hin daganne sirriitti na hordofaan isiniin jedha. Baada haala kanaan isiniif baasee jechuudha. Achii booda kunoo iddoo kunoo kana dhiifama. Iddoo kunoo kana ni agartan jedhee yaada jechuudha. Iddoo kusumiin chaanaal iddoo jedhu kana al takkaaf irratti ni tuttu jechuudha. Karaa inni isin geessu hedduu jechuudha. Haala kanaan garana isin geessa jechuu. Kaan asitti isiniif fiduun ni mala garuu yeroo inni haala kanaan iddoo kana isin fide maal gootu as ofitti harkiftan jechuudha. Mallee isinitti agarsiisuuf garuu isin irrumatti rukutu bakka anaan jedhe kana an akka addaan isiniif bahuuf asitti ofiisaa jira jechuudha. Haala kanaan yeroo as ofitti hiisitan jechuudha. Iddoo kunoo kanarra dhuftu jechuudha. Hin dakitina biraandiingii iddoo jedhu kana tuttanii akkuma nama xiyya itti gargashee jiru kana iddoo kana al takkaaf yeroo tuttan kunoo haala kanaan isiniif baha jechuudha. Chaanaala kana ka duubaatii fi ka duratti isinii baha jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana kun ka hudu duubatti jechuudha. Ammallee kun ka fuula duraati. Kana jijjiirrachuuf hudu duubaa kana jijjiirrachuudhaaf iddoo chaanaal jettu tana tuttan jechuudha. Kunis fagoo hin jiru iddoo chaanaal jettu tana al takkaaf tuqaasnannu gaalaarii keessa isin gashe jechuudha. Gaalaarii keessaa footoo isin filachiisa. Gaalaarii san keessaa footoo filattanii jechuun footoo barbaachisan taphaan footoon sun isiniif hin ta'u footoo
jechuudha. Chaanaaliif ta'u footoo ajaa'ibaa irra kaawwattu jechuudha. Taphaan isiniif ta'u takkaa lamaan nu dide jettanii akka ittiin dhiifne yoo wal isiniin qixxaatin hin fudhatu jechuudha. Ka fuula duubaa kun hin fudhatu, ka fuula duraallee yoo fudhate kun dafee taphaan hin fudhatu jechuudha. Ka fuula duraa ammoo jijjiiruu ammallee asumaan jechuudha. Iddoo chaanaalii jettu kana tuuxxaniitu jijjiirrachuu ni dandeessaniin isiniin jedha. Egaa barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Akka irraa barattanis abdiin qaba. Piliis viidiyoo kiyya ammoo laayik godhuu hin dagatinaa. Akkasumaan na jajjabeessan isiniin jedha. Sabiskiraayibis godhuu akka hin daganne sheerii walii godhaan isiniin jedha. Namni hin beekne akka irraa baratu abdiin qaba. Kanaaf barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Akka irraa barattanis abdiin qaba. Hanga barumsa biraatti walitti dachaanu baay'ee isiniin jedha.